Biqiltuu dhaabuu fi daagaa qofforuun kun kan inni nu fayyade bu'aa guddaadha. Inni iyyuu maal yoo ta'e biyya asiitti haqamee lafa gajjallaa jiru akkasumallee bishaan dhugaatii namaafis ta'e horiif oolullee daladeetiin ukkaamsuudhaan baay'ee miidhaa geessisee ture jechuudha. Amma garuu eega daagaa fi biqiltuun kun gaara kanarra dhaabbachuu qabee kaasee baay'ee jijjiirama guddaa kan agarsiise jechuudha. Har'a immoo guyyaa har'aa walumaa galatti tulluu moluu jechuun kan humti irra hin jirredha. Diffaa duwwaatu irra jira jechuudha. Har'a garuu 2010 kaasee biqiltuutiin haguugamee guyyaa har'aa immoo sanaa oliyyuu boolla biqiltuu kanaan dura qofforre sana miliyoonaan kan lakkaawwamu ashaaraa magariisa keenya agarsiisuurraan kan ka'e biqiltuu uffisuuf jechuudha. Inni kunis immoo bu'aa guddaa akka nuu kennu irra guddaa qilleensa mijataa akka nuuf kennu itti amannee guyyaa har'aa dhaabbitiif kan baanedha jechuudha. Ashaaraa magariisaa biqiltuu bara baraan dhaabaa jirruuni jijjiiramni qilleensaa baay'ee olaanaa ta'ee dhufaa jira. Bakkeewwan adda addaatti immoo bara kana iddoo kanaa dhufnu malee iddoo dhaabaa ture irratti maddii bishaanillee iddoo adda addaatti baay'inaan iddootti mul'ateeru jira. Kanaaf haalli qilleensaa jijjiirama qilleensa naannoo keenya baay'ee jijjiirama guddaa nu argisiisaa jira. Bara baraan immoo hin dhaabna, ammas fuulduras hin dhaabna, ammas bara kanas baay'inaan hin dhaabna jechuudha. Dhaabuu qoftiin gahaa miti kun beekamaadha. Biqiltuu dhaabne kana irra deebinee kunuunsuu horiin akka hin tuqne beellanni adda addaa akka hin tuqne akkuma dhaabbateen immoo seera qabeessaan akka nuu guddatu jijjiiramni jiru fuulduratti illee akka nuu cimu ni goona irra deebinees ni kunuunsina jechuudha. Miidhaan akka irra hin geenye akka ilmoo tokkootti akka daa'ima tokkootti eegnee kunuunfannee guddifannaa jijjiirama fuulduratti eegnus irraa arganna jenneeti guyyaa jalqabbii kanaaf amma itti jirra jechaadha. Faayidaan biqiltuu biyyoo keenyaafis xuruudha. Biyyoo lolaan dhiqeen dabarsuu lafa kanasaa qullaa ta'e kanas uffisa. Ashaaraa magariisaa biyyoo qilleensaafis waan margeef bareeda. Keessi keenya illee yoo kana laallu hin gammanna itti. Hin gammanna baay'ee nu boonsa bakka. Kanaaf bareeda waanuma bu'aa gaashaa arganne irra ammas immoo humna jabaanne gara fuulduraatti hin dhaabbanna hin kunuunfanna. Bara 2018-19 biqiltuu akka walii galaatti qophaa'ee akka godina keenyaatti miliyoona 186 ol kan qophaa'e yoo ta'u kana keessaa miliyoonni 178 dhaabbiif kan qophaa'ee ta'uu isaati jechuudha. Biqiltuuwwan qophaa'an kanaatiin lafa hektaara 41,000 irratti misoomsuuf bara kana qopheeffannee kan jiru ta'uu isaati. Kanumaaf walii galatti biqiltuuwwan bara darban dhaabbataniin jijjiiramni akka biyya keenyaatti dhufe jijjiirama qilleensaa qolachuun danda'amee jira. Burqaawwan badaan deebi'uu danda'anii jiru. Lafti qonnaa mancaan deebi'uu danda'anii jiru. Bineensonni adda addaa kan dura badanii turan yeroo ammaa kana deebi'anii kan jiraatan ta'uu isaati. Kanumaaf walumaa galatti haala uumamaa keenya eeggachuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjetaa kan ture yoo ta'u ammas hojjechaa kan jiru waan ta'eef isa kana waliin hojjennee waliin lafa keenya eeggachuun biyyee keenya eeggachuun dabarsinee dhalootaaf kan dabarsinu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aarraa eegalee dhaabbiin biqilaa akka godina keenyaatti akka naannoo keenyaatti kan itti fufu ta'uu isaa beeksisaa. Amma arfaasaan yeroo isaa eegeetu dhufaa jira. Bokkaan akka gaariitti roobaa jira. Qilleensi madaalliin qilleensaa bareedaadha. Kanaaf kun bu'aa akka biyyaatti dhufe keessaa nullee dandamannee jirra jechuudha. Kaleessa lafi dhiqamee lafi qullaan bosona uwwifamee akka jiru bakki nuti dhaabannu kun dudduubi keenya kun ragaadha jechuudha. Kanaaf wantoota bara waggaa 7 uummanni kun hojjechaa turtan waan ijaan lakkaa'amuu fi umurii keessaniin qofa kan dhumu otoo hin taane dhaloota dhalootti kan darbu ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ashaaraan magariisaa hojii dhalootaaf hojjetamudha. Dhaloota tokkoof otoo hin taane dhalootaa gara dhalootatti kan darbu. Warri har'a jirru kun uummanni har'a jirru kun ashaaraa dhaloota keenyaaf dabarsinu keessa tokko yoo jiraate hojii ashaaraa magariisaa kana jechuudha.
Kanaaf biqiloota dhaabnu kana biqilaa dhaabbatanii jiran har'as kan dhaabnu horii irraa eeguun, aramuun, kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo hin taane dadhabbii ta'a waan ta'eef kana muuxannoo guddaa argattanii jirtanii gandi har'a dhaabnu kun sirriitti kunuunsanii akka guddistan amantaa guddaan sinirraati qaba. Carraa kanaanis adaraa faana isinitti kennuun barbaadaa jechuudha.